nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tube baga gara channel kana deebitanii nagaadhaan dhuftan har'allee maalan isiniif qabadhee dhiyaadhe akkamitti namoota umrii namoota ta'uu danda'a dheerinna isaanii ta'uu danda'a hojjaa isaanii jechuudha akkamitti ibsina kan jedhu jechuudha afaan ingiliffaatiin haala salphaadhaan akkamitti ibsina kan jedhu jechuudha warroonni channel kana irratti afaan oromoo afaan ingiliffaatiin warroonni baratan ni jiru akkasumas afaan ingiliffaa immoo afaan oromootiin irra caalaa warri baratan ni jirani kanaafu viidiyoo hedduu afaan ingiliffaa afaan oromootiin kan jedhu viidiyoo 200 ol hojjetame irraa fayyadamaa jechuudha dhugumaan irraa fayyadamtanii yoo seentanii ilaaltan kanaafu seenatoo irraa fayyadamaa jechuudha amma subscribe warreen godhin subscribe godhaa video kijallee jaalattan like gochuun irraanfatinaa amma gara video keenya umrii namoota akkamitti ibsina amma direct kan beeknu ta'e maal jechuu dandeenya direct kan beeknu ta'e umrii isaa amma fakkeenyaaf he is 20 years old he is 20 years old inni waggaa 20 kana yoo beekne jechuudha yoo beekne yookaan yoo beeknetoo umrii isaa sana himuu barbaanne jechuudha he is 20 years old he is 90 years old he is 30 years old jechuun ni dandeenya umriin isaa gana umrii 20 umrii 30 40 50 jechuun ni dandeenya akkanatti he is 20 years old jechuun ni dandeenya umrii namoota yoo ibsinu jechuudha viidiyoo miila darbee irratti bareeduma namoota ibsinee turre akkasumas amala namoota akkamiin ibsina kan jennu barannee turre har'a immoo umrii fi dheerinna namoota akkasumas dhaabbata waa'ee qal'aa furdanna isaanii akkamitti jennee ibsina kan jedhu ilaalla jechuudha amma kana tokkoffaa irratti kan jiru kan fayyadamne maaliif jennee he is 20 years old 30 years old kan jennu yoo umrii isaa beekne jechuudha yookaan yoo himuu barbaanne yeroo tokko beeknetillee keenyas ta'uu danda'a himuu barbaaduu baachuu dandeenya jechuudha fedhiidha okay inni itti aanu immoo she is in her early 20s she is in her early 20s kun immoo umrii digdamoota isa duraa keessa jirti isheen umrii digdamoota isa duraa keessa jirti umrii digdamoota isa duraa keessa jirti kun amma fakkeenyaaf isheen 21 22 akkana 23 keessattuu 21 22 kana yoo taate digdamoota duraa jedhama 20 isa duraa keessa jechuudha digdamoota isa duraa keessa 21 22 yoo taate 23 jettee yoo umrii ishee garuu himuu barbaadu baatte amma fakkeenyaaf umrii ishee beekte umriin hiriyyaa teetii meeq jedhamte osoo gaafatte ammaati she is in her early 20 early 30 early 40 jechuu ni dandeessan 40 duraa keessa 20 30 duraa keessa akkanatti 31 32 akkasumas 41 42 yoo ta'an early 40s jechuu ni dandeechan jechuudha okay inni itti aanu ammoo he is in his mid 30s he is in his mid 30s soddomoota jidduu keessa jira soddoma jidduu amma akkanatti afaan ingiliffaatiin yoo ibsamu afaan oromootiin direct ta'uu baachuu danda'a garuu maal agarsiisuuf kuni amma fakkeenyaaf waggaa 25 26 akkanatti walakkaa kanneen keessa yoo jiraate walakkaa soddomaa sanniin keessa jira jechuu barbaadan dhifama asirratti he is in his mid 30s kan jedhu walakkaa soddomaa keessa jira kan jedhu kun maaliif 35 36 yoo ta'e amma fakkeenyaaf walakkaawwan soddomaa keessa jira walakkaa soddomoon jedhu 15 16 miti asirratti sirriitti ilaala maalidha jidduuwwan walakkaawwan soddomaa keessa jira yoo jedhame namni tokko 20 36 35 akkana jechuudha yookaan 24 ta'uu danda'a kanniin keessa yoo jiraate jechuu dandeessa jechuudha inni biraa immoo she is in her late 30s she is in her
late 30s. She is in her late 30s. Soddomawwan dhumaa keessa jirti. Isheen ammoo soddoma gara dhumaa amma 39 keessa yoo jiraattu 38 yoo ta'e umriin ishee isa dhumaa keessa jechuudha. Soddoma fixaa jirti waan ta'eef soddoma keessaa ba'aa jirti waan ta'eef she is in her late 30. Soddoma keessaa ba'aa jirti kan jedhu agarsiisa jechuudha. Egaa akkanatti namoota ibsuu ni dandeenya. Inni itti aanu ammoo dheerinna namoota ibsuu. Dheerinna namoota ibsuu kan jedhu dheerinna akkamitti ibsuu dandeenya? Fakkeenyaaf short gabaabaa medium height. Amma jiddu galeessa dheerinna jiddu galeessaa namni tokko kan qabaatu ta'e akkamitti ibsina? Medium height jechuu dandeenya jechuudha. Medium height jenneetoo dheerinna namoota sanaa ibsuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo tall yoo jenne immoo maal jenna jechuudha? Dheeraa, nama dheeraadhaan tall. Baay'inni keessan kana ni beektan jechuun jedheetan yaada. Short, tall kan jedhu kan. Haraa medium height illee jechuu ni dandeenya. Medium height yoo jenne dheerinna jiddu galeessaa nama qabu tokko medium height jechuu ni dandeenya. She is short, isheen gabaabduudha. Akkas fa'aa jechuu ni dandeenya jechuudha. Okay, inni itti aanu immoo dhaabbata qal'ina yookaan furdina namootaa ibsuuf jechuudha. Dhaabbata namoota. Inni qal'aadha, inni furdaadha, inni akkana jechuudha. Amma tokkoffaan tiin jedha. Tiin kan jennu qal'aa yookaan yaraa. Amma nama tiin yoo jenne akka malee nama qal'aa ta'e jechuudha. Akka malee nama qal'aa ta'eef fayyadamne jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee namoota tiin yoo jedhaman ittiin tolu jechuudha. Tiin sirriitti qal'aa jechuudha. Nama sirriitti qal'aadha. Tiin kan jedhu fayyadamna. Inni itti aanu ammoo slim kan jedhu kun immoo maalinni namoota amma qal'in isaanii irraa bareedu ni jira miti. Isaaniin slim jechuu dandeenya jechuudha. Qal'aadha garuu kunillee qal'aa jechuu agarsiisa garuu qal'in isaanii garuu namoota irraa bareedu ni jira miti. Amma namoota baay'ee qal'inni kan irraa namoota baay'ee irraa bareeduu danda'a garuu qal'inni sun kan itti tolee irraa bareedee jiru jechuudha. Isaanii ibsuuf garuu qal'aa akka ta'e slim jechuun qal'inna akka ta'e hubadhaa jechuudha. Average weight kan ammoo maaliif ibsina? Ulfaatina jiddu galeessaa nama qabuuf. Ulfaatina jiddu galeessaa yookaan furdaas kan hin ta'in qal'aas kan hin taane jiddu galeessaa jechuudha. Kan itti aanu well built kan jedhu kun immoo nama dhaabbata bareeda qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanneen namoota ispoortii yeroo baay'ee hojjetaniif fayyadamne jechuudha. Keessattuu warra dhiiraatiif fayyadamne jechuudha. Well built kan jedhu kana warroota ispoortii hojjetaniif ta'uu danda'a. Sirriitti dhaabbata bareedaa kan qaban jiraniiti guutuu nafti isaanii guutuu kan ta'e isaaniif fayyadamne jechuudha. Overweight kan jedhamu immoo furdina isaanii nama furdaa akka malee amma namoonni fufurdoonni jiraniiti isaanii overweight jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Isaan he is overweight jechuu ni dandeenya jechuudha. Overweight namoota furdaa akka malee furdaa ta'aniif jechuu ni dandeenya. A little heavy kunallee amma maaliif fayyadamuu dandeenya? Namoota fufurdoo garuu sirriitti akka malee furdoon ta'in jechuudha. Kun amma overweight irra xiqqoo gadi bu'a jechuudha. Xiqqoo fufurdoo ni jennaa miti, xiqqoo furdaadha jennaa miti. Yeroo baay'ee isaan a little heavy jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. A little heavy jennee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Subscribe garuu godhaa hin irraanfatinaa. Subscribe gochuun irraanfatinaa. Viidiyoo keenya yoo jaalattan ammoo like godhaa. Subscribe gootan all kan jedhu irra godhaatoo mallattoo bilbilaa santuqxanii all kan jedhu irra godhaa. Viidiyoon kiyya isin gaa yaada yoo qabaatanis naaf barreessaa. Yaada yoo qabaattan
yaada kamiyyuu ta'uu danda'a nan fudhadha. Akkamii viidiyoon kiyya isinitti tolee jira moo isinitti tolee yaada keessan isinii waliin hojjechaa jira waan ta'eef nan barbaada. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a.